Dhagaa amma. Itti argaa Abboo callee gasii jira callisudha. Namni callii yoo namaan jedhan callistu baaba namni callisee mataarra. Deemaa Jarana ajandaa kan akkanatti gabaabsuu fi karaa an jedhe kanaa fi filatuu qabdan karaa an jedhe kan. Tasaafin akka galgala dhaggeeffadhettiin ifaajee jedhe kaleellee waan akkasii ka dubbatu arge. Ifaajee miti itti ifaajeellee obboleettii ta'enna namni 1800 ol jirtan kuni koonii waan qarshii 1000 takkallee taanan waan birrii saafin jedhu kana hundi kenna haa kafallu. Mucattiin osseentee sooriyaa jettuuni ajandaan kana lamaan malee cufa. Kunoo galteerti hin dubbadhu. Dhugaan kiyya na haa ba'u malee ani bara obboleettii koo kana jaalachaa ture bara. Isii kabajaa ture baran. Ila kunoo dhuftee jirti mucattiin tuni. An soorii isiin naan jennaan suuraa isii kaasee birrii kennaan kenninaa dhiifama isaa bittoo. Sii kennina birrii giiftii sii kennina. Ati gidduutti hidha dhaggeeffadha abboo dhugaa barbaaddanii miti. Muciyyoo tanaa isii kabajuun beeyi. Wallaahi innaa isii kabajurra aboo natti hin bal'isina natti hin bal'isin. Yoo Rabbi sodaatte natti hin bal'isin. Natti hin bal'isina. Bareeduudha. Baabaan urattiin taa'i. Taa'i baabaan urattiin waan ta'an ta'e hin dalagini. Natti hin bal'isin. Nama dhugaa nama awwaa. Ani mootii taran qabu fartaati mootii taran qabu ani. Dhugaa dhabee haqqii dhabee siigalee mucattii tanarra. Ani isiin gartee saafichoo birrii dhimmee ani akka boo ani birrii dhabeeti miti. Alhamdulillahi namni silaa yoo waan amma abu muraad dhugaatii yalaaluu dhiisee namni baay'ee mucootan hin jaalatte ani barbaannaan jaalala na gaafatte amma duraayyuu Makkee dubbataa jirra ati maanarraa fudhatte sirraa dubbataa jirra. Kootu deebi amma muraad dhugaa dhageeffadhu dhugaa jirtu kootu deebi amma si kabaja waan ta'eef si dhageeffatu kuni baay'imii gurbaa na dhageeffadhu ana. Dhugaatii yanaa dubbatuu dhiisee muciyyoo tana fideetiin na gaafatuu dhiisee birrii takka ittiin kenninaa maal godha birrii abbaa mee mautii qabadha. Dhagahi saafii dhagahi. Anka jedhu amma mucattiin siyyoo amiidhuu baattu. Lallabdee jirraa hin dhageenya. Homaa rakkoon irraan bu'u saafichoo kiyya. I am sorry haa jettu. Namni kun as jala jiru. Torbii tokko taaree dhageeffadha. Ila dhageeffadha. Torbii tokko isii jidduutti taaree miti. Ani isin dhugaatii janaa baafte. Ijallee haadha koo arrabsaa turte. Ijallee aboo maawutiin irraa qabadhu gassi darba. Maawutiin irraa qabadhu gassi darba yoo kiyan. Gassi darba kabajaa aboo adii boosee galche. Dhageeffadhu. Tayyibaa dhagee nuti koo kabaja keessaniif as taa'aa jirraa miti caalli isaatii wal dhageeffadhaa. Ummata kana kabaji. Aboo ofirraa gabbuusuu ayyee enzel si miti nama kabajaa gurguddaa qabuuf iyyuu si galee sirratti addaan cituu deemaan yoo dhugaan tiyyan baane wallahi billahi jechuudha warra Dubaay guutuun natti aara malee hin dhiisu kakadhee rabbii kiyya osoo abbaan na dura dhaabate abbaan kiyya dhufee jechuu biyyarra osoo inni na kadhate hin dhiisu maal jettan yoo dhugaan tiyya tun hin baane. Wai. Safi nagaa abuusu dubbii sirnaa laalaa jirraanu. Dubbii kiingii jedhe kun siin ta'u. Dubbiin kiingii ta'eera bakka dubbiin kiingii ta'eera gara. Abbaa birrii miti mucattii tana dhugaa jirtu dubbadhuu jedhani rabbi sodaadhaa mataan na gubateetiyan. Yoo birrii miti kafallee obboo Safi. Ani ila takka safi wakkana jedhe. Mucattiin tun mucattiidha dhalaadha intala durbaati. Osensifnee situ balleessee maaliin jedhu nu huyyuu dhiifama si gaafanne ifaa jeet aartee qabda. Ebalu birrii dhibba kafalaa dhiisati waan keessaa qabdan mana kana push godha. Saafin sima nummaan dhugaa si rakkoo akkasiin qabu rakkoo keessaa beeraan. Qallii miti dhugaa jiru kun mucattii intala durbaa as fiddeetiin isin si jilbifattee dhiifama si gaafatuu fi warri Dubaay an bakka bu'ee isii dhiifama si gaafatuun liyyina taane. Amma waan tokko si gaafadhu amma osoo harmeen yookaan haati ta'e dhuftee dhiifama siin jette sitti tola. Osoo sitti balleessite. Kabala wayyee harkaan deema. Irraa kabala kunoo. Osoo obboleettiin ta'e ta'an gafaa wayiillee waa wayii balleessite bar akka fedhellee yoo ta'e sima dhiifama gaafata malee dhiifama nama gaafachiisan si galee nama duraa dubartiillee. Anammallee kabajaa isinii qabuuf nagayaan birriitti yanaa fuudhaa. Kaleengadde isin naan iyyate way gaafadhe tana dalageeti. Leengadde birrii naan iyyattee na dhoggatte. Har'a maa dhuftee natti mattan jenneen. Ishoo jedhee dhaqee gaafadheef gurbaa kana. Dubaay jira gurbaan kun kunoo nama hunda beeka. Abba Muraaddu beeka. Nama hunda beeka.
Saafi amma waan Kingi Kamaal jedhe kanatti dhaabadhu kalaas namni waan harkaa keessaa qabu. Birrii 300 sun waan xiqqoodha irraa kafala. Yookiin immoo isin dhugaatii ya dubbattee naa dubbatte. Bar karaa giiftiitiin kafalaa jirraa jenne bar gara giiftiitiin siyaa kafalamu. Obboleessoo dhugaatii jedha beesile birrii 300 obboleessoo guyyaa takka dalagaa baran. Ammallee dhugaan hin argamu maarree dhiisii kaa bakka. Okay. Bari bara kananne bara. Xaartee ila saafi dhagaye ka dhugaa qabda. Birriilee mucattiin gaafatini nama 2,000 as jira. Birrii 300 waan mucattii galchi jennee akkaawuntii ittiin erginu puush si goone sappoortii si goone mucattii illee nagaa buufnee adda galtanii. Namni tokko yoo kafaluu dandeettan kafala waan 3,000 waan birrii 300 ta'u itti deemaam. Waan eegan tokkooti koonii 30,000 jechuudha bar. Yalla itti fufaayyee afaan Oromooti. Yalla jara na daddarbadha. Dhugaa dhabee birriin dhiisan abadan qalaa morma kiyya. Dhugaa sii kennine baram. Bar dhugaa hin Namni xaare waan dhabu xaartee dhugaa qabda jedhani. Harkaan deemaa afaan Oromooti. Abba Muraad irraa eegalee. Jara na Dhugaatii yoo son barin Abba Muraad dhuguun barbaadu dhugaatii yoo son barin. maqaa kiyyaamee namni mana gaarii 500 sana ol darba namni narraa kafaltan. Kingi jalqabi sirraa jalqabnaa Kingi Kamaal. Narraa darbaa jedhe na didee nan qabu ani narraa darbaa 500 sana. Waa darbi ati nama guddaadha Darbaa ati qotiyyoo ati Abba narraa Muraad kennu. narratti hin qabatin Abiliis Sheek Kamaal. Wallahi Kafaluu barbaadda akkaawuntiin si bira jira kafali amma. ofii jalqabee akkana irraa kafala. Araara buusuu fi Kingi Kamaal ati muudii qabattaa qooy ofii keetii waan kana karaa gootee ofii amma muudii qabattaa. jalqabe kunoo jalqabneenu. Eeshi darbaa hin darbina. Filaaworii miti bar waan wayyoo ol darbaa jala waan 300 nurraa kafalu. Si eegaa Waliin jirra taphataa irraa wallahi. fi narraa bu'a. Ayyee salaam alaikum. Qooy saafii taraka Lala saafii qoy. daqiiqaa 10 kenni daqiiqaa 10. Taisha narraa kafali. Aboo deegaa kun hin kennu wanni waan deegaa kudhan kennanii miti. Taisha qotiyyoo narraa dirin. Abboo Kingi Kamaal bakka situ jeeqaa jira kenniitii namni haa kennu nama kennisiisi namana. Obboleesso ani birri akkaawuntiin isaatu na bira jira birri asitti birri 500 taatuun kafala mucattii bareedduu tana asitti wannoo ta'urra. Mucattii tana Darbii kaafamjaallee inni illee kanuma jedhaa jira itti darbaa nurraa bakka akkaasu. ani mucattii tana lubbuu kiyyaayyuun kenna isii akkanatti ilkaan adii shaashee tana asirra kaayanii isii arrabsuun barbaadu. Eessaan kadhachuu. Irratti galchika afaaniin gochuun hin Kakaayi agarsiisa. kadhadheesh mushkila qotiyyoo. Hojiin mirkaneessi kaa ofii Galchi keessaa taa'anii aboonaan kamaan. hin taphatin si eegamaan rabbi sodaadhu. Wallahi. Ani akkaawuntii gana ijoollee ergee galchan malee akkaawuntii Itoophiyaa qaba ani seentii godhannoo Rootii godhuu danda'u. dhiiftanii mucattiin tuni eega dhugaa isiin dubbachuu baatte itti haa salphattu maal gootan. Mucattii bareedduu Bakka tana uummanni salphisuu ofirratti fuudhee mi abbaa uummanni dandeenyu. ofirratti fuudhee kun Kudha kennaa shanii isii jiran. arrabsa kudha shanii tokko. Abadan anaafsitu wal nyaateetti hin du'aa fi jiru walirra hin dhaabanu mucattii tana ammarraa arrabsuu hin dandeettu. Yallaa birrii kabal. Jara nana gargaara kafala ida hambaa. Birri Wallahi dhibba sadii moo itti Kingi dhagaamu Kamaal mucattii rabbi jedhu. bareedduu tana akkanatti waan zabdan. La quwwata illa billah. Rakkana wallahi akkaawuntiin kiyya baan irra jira kunoo qaqqabdanii ilaaluu dandeettan wallahi baan irra jira. Warri dandeettan maqaa kiyya mana gaanii takka ol darban ana hidhaa jalaa na baasa. Namni 12 kuni namni waa qabu jiru jarana. Maqaa kiyya waa ol darbaa jalan. Ati nama gastii irra taa'ee gidema boo gad darbitee nama waa darbuu danda'u waliin galchitu bakka mahin. Ede? Kingi Kamaali mi gama silaa Meelaala waan isiin natti ergitu meelaala waan isiin natti ergitu. Ate Imraan qotiyyoo waan tokko ol Meelaala waan isiin darbitee. ergaa jirtu silaa lameen boksii waan isiin darbaa yoo ergitu. ati waa darbite darbaa. Meelaala ila. Ani kanarra mana waan nuti kan qabu abbituu hin danda'u. Intala kana waan isiin ergitu silaa ila waan isiin ergaa jirtu. Dubartii fuula Rabbi qabdu isa waa adda. argitu. Gara Waa keetitti hin qabdi darbitaa isaaf turre mul'atu nyaata maal maal ergaartu? Kingi Kama. Taisha narra darbi Xayyibaa waan ergin ati xayyibaa. Qoy Xayyibaa waan siifan ergin. takka dhufte siifan silaa waa fixuun beektu waa hidhuu malee siifan waa darbi. Wallahi si warra. Narraa gadduudha bakka ayyee. Ayyee galatooma waan namti kennan. Inti laala faate tokkoffaa. Barbirriin guutuu ga'e. Maaliin guutuu biri? Dhugaatii yaada Saafgaa faate waliin barbirriin deemaa. guutuu ga'enne. Dhugaatii yaada faatetti dhoyise. Dhugaatii yaada Dhugaatee faatetti ati baatee horeessitan dhugaatee baasaa jira obboleessoo maal taate.
buusi jedhan. Ani birri ta'e hin galchi birriin ta'e anatu galcha birri ta'e jara na waa darbaa daddarbaa. Bar kadhataa jira karaaraan dhoogin ka saafi. Durumayyuu baabaa fa'aa amanuudha rakkoon isaa bal. Hattuu amana bar hattuu baabaan fa'aa amananii. Galatoma dhaggeeffadha galatoma ulfaadhaa Imraan Adillee si kabajaa dhaggeeffadhu si kabajaa ulfaadhu waan atas keessa jirtuu fi Dubaay keessa maaruuf tas keessa jira kiyyaalleen namaan kabaju salaam alaikum warri Dubaay dhiifama naa godhaati galatoma isiniin jechuu barbaada birrii kafaluu yoo barbaadde yoo mucattii jaalattan amma birrii 300 san erguu yoo birrii 300 san erguun barbaanne dhiisaa walitti gatte afaan oromooti kun La lubbuna gide ale adellam gaga kana nuke qabda saati nuke qabda si safi numbuzin dhugaa rabbii ni kadhanna Sheikh Kamal salaam alaikum ciao yoo ani leencan buusisiisin in agarta ummata Leenci kan tokko aboo leencatti na jammu birrii kiyyatti jamaa habibi birrii 300 galaree leenci yoo tokko namni tokko leenca sira gadhiise ante maal taate Ya jama. Sila akka Dubaayitti nuun jedhaa jiranii biyya nawaa dubbadha. sila Salaam alaikum, salamata qaba kaaboo. Waalaikum Salam Ramadan. Kamal Sheikh Kamal salamata qabe. Beekoo Ramadaan dhufe waa falweedha. Salaam warahmatullah. Fira rabbi haarar su gungume namni wallabe kun ummata keenna gungume. Saafiin illee kennaa fi gungume. Kenne qormaa rufe. Hima jette. Waan siin jedhu. Saafiilleen kennaan dhugaa intalillee teennaan dhugaa. Obboleettii kafana itti godha malee kafana irraan baasuun dhugaa. Maarree obboleettii ofii yoo balleessitellee goduma keessa dhaana taalleen dhugaa. Maarree ammaan saafii kennan nuhuu qabeenya keeti atuu qabeenya kennan nuhuu qabeenya waliiti Oromoon galaana kamadeen gadda gaafa rakkoo san sirraan garagalesanii ana obboleessa isiiti isii obboleettiitii obboleettii teeti. Maalti jana gargaarte habibi ulfaadhu ati ana gargaarte obbolummaa anaaf ati ilma gandaati sii galee ulfinni dubartiidhaa yoo haati kursii of jalatti qabdee Isiin nulaale amma isiin laali. ulfinni dubartii yoo haati kursii of jalatti Balleessuu qabdee dandeettii bar. Bar dubartiin misii balleessuu dandeettii. Maaruf nama kuma lama jira koo dhibbi qirzii takka kennineef biraa baanu. Wallahi billahi kiyya baanirra jira malee hanqaata kenna waan qabu keessa kaardirraa itti guuta sila wallahi baanirra jira akkaawuntiin kiyya. Dubbii tana seera nu dubbisaa nu barsiisaa jala namni qaqqaba dubbii irraa fidnaamu jettii rakkoon qabu. Raamee barsiisaati. birrii galchuu dandeetta ramadaan wal Dubbiin kabajaa dhumtuullee jedhi sila raamee dubbiin dhumtu. immoo dubbii tana keessatti ani muti yoon tun dhuftee dubbii tiyya dubbattee Mee taagala saafi qoy nama barsiisaa Mee qoy kaa saafichoo qoy. Saafi qoy Ramadaan hin barsiifna. Ramadaan dubbiin dhumtu jedhe. Xayyibaaf isa wallole. Wallolteen isaanii dirhama 300 jedhe. Ingi Kamaal giiftiin kenninee fi finna jedhanii irratti walii gallee giiftii kadhataarra. Dirhama 100 isin baradhe. Isin baradhe eega dhumtuullee taate xiqqoo nama barsiistanii dirhama 300 kan itti kenneera moo hin niyyateef moo akkamitti isii bira dhatte. Hojjadheeti jedha jaarsummaan ati. kan iyyatte naan galchine hima dhiise. Jaarsummaan ergattee jaarsummaa saniin mallaqa galchee fi waan galcheef sanirraa 300 naa haa kennitu 500. Kunoo mana maafuusaati kaameraa baasuu dandeettan mana maafuusaati itti dhaqe birriin 2,200. 300 aboo naa haa kennitu jedha 2,200 galchee. Gubannee bara. Maarree eega akkas ta'e jaarsi afaan qullaa hin qaaqu. Jaarsota baay'eetu wayiin haasaya. Makiinaan illee nadaajii malee hin deemu. Haara jaarsi itti ilaalaa yoo nyattiin hin kennu jette nu walitti kenninee akkuma jedhani asii waan qabnu giiftii kenninee fi nama kana tuquu hin qabnu namni kun nama nullee jaalatu biyya keenyallee jaalatu bakka nu jiru illee nama jaalatu jaarsi mee waan jettan jira. Akkana qalbiin daa'imaatiif ijoollee dubartiitiif daa'imaa takka jedhani yooma isiinuu duniyaan tunuu garaa yoo duraallee niyyatte keessa deebite taate isiirra laallo obboleetti teenna kara giiftitiin irraa kafalenne
waan qabdan ol darbaa jedhaa irraa amma libbi abbaa dhibbaa sana osoo namni meeqa nuu kenne Minimum yoo namni safata meeqa nuu kenne ana kaa Maruf si kabajaa si jaaladha. Birrii koo namni tokko naa galchu. Safata maa akkana asittillee tokko maa barsaa fi keessumaa baafatta Deete tokko wallahi yoo gadi hin dhiifamne isin dhiisu yoo birrii gartee birrii 200 fi 99 galchan birrii takkitti isaniif hin dhiifne. hin guunna kaasan Maaruf Dubaayin keessa waan leenci godhata, jiru obboleessa Maaruf. kiyya Dubaayin keessa leencan eegi Maaruf. Mucattii tana dubbistanii waan mucattiin tu isin jette jirti. Maa isin jette. Ana haasa'umaa waanuma akkanaatu waliin hin qabnu waliigaltee akkanaatu waliin hin qabnu haasa'umaa jette. Maaree ragaa Waliigaltee qabaanni. birrii waliin hin qabnu jette moo birrii naa dubbatee jira. Birrii naa galchee jira. Garuu birrii hin galchuuf isin hin jette. Naan dubbanne waanuma kanaatu wajjin haasofnetti. Ayyee keessaa ba'aa dhiisaa isin. Arragaalee Waan jiru magaalaa poostii nu isin nyaate ka godhaa. dubbiin bar. Dubbiin akka Saafi. illikii fakkaata garallee garas illee walaalaan jedhi ka. Amma Saafi. illikii walitti deemuu keessanirra. Saafi amaan. Oyyee. Saafi. Naaman ati amma ana naaman taate. Baabaati Ansii irree amanee gabbisaan yoo nun bire gootu dhibba ati. sadii naa galchi. Onnee meeqa tuuyyuu 300 sana Naaman qabboon. taa. Isin warri Ansii Yoo libbi kirsi taate an ammaa hin kennaaf abbo waan isin jettan. meeqa Ati laa naaman taa 300 saafi wala mannaa. meeqa tayaa siin jedha bara. Ee Libbi wala meeqa nama ta'a. Haa, ba'a. isi. Siibii maaruu fi ina Biraa. mana Dubaay keessatti. Eega wala amanne bu'i bakka kalaas. Seemna taan qabu abbo. Nama Naa xiqqeessii kennaa mana namaa gabri keessatti. kiyya dhugaa dhabee bara. Baabaata mamaa dubbiin Dubaay Dubaay keessatti maali amannaa Yoo jedhin isin ol galtee dhugaa ofii dhaggeeffadha. Yoo isin ol galtee naa dubbattee jirta. Afoo naan illaahi galatoomi. Jennaan allaqe kaase suuraa isii keessaa ba'e birillee dhiifadha. Mucattiin nu harkaa wanni taate mucattiin abboo dhuftee maata Abboo namni tokko yookiin namaa fi yookiin isii fi yookiin warra isiitii Hin jiru kana jennee kana bar lamaan kana keessa. jennee warra Dubaay keessatti ho'i na xiqqeesseeyyuu yeroo hunda wanna na xiqqeessu warra Dubaay kana jechuun matarratti baatuudhaan amanan. Dubaay jaan oole. Deebisiin bakka yookaan beeytu callisi Ramadaan libbii meeqa diraama 300 ta'a. Libbii kudhan. Taabbaa dhibbaa summoo abbaa taayigaa. Na. Isiin 10,300 ta'an ammaarree qallaali abboo mee nutti darba warri asala jirtan atillee waa daddarbe. Wallahi taakka kunoo Ramadaan kenne rabbi si haa kennu. Kanaa miti ta'ee bituu baay'ataa hin qabdu. Yaa Kanaa miti ballee ija tokko birri. Taraa miti dha isaafi. wallahi lama dhugamattuu isiin 10,300 dirhama. Obboleessa akkam taatee tun birri biyya kennaa. Birri biyya kennaa birri 10 bar. Wallahi gurbaan hin beeka baaba maa kijibdee nu kijibsiifta rabbi jedhi abboo maal. Birri juga birri isa qaban. Maala Banne godhe. Ama birri takkaan idaa kana namaa kennaa namni. Kana bar. Wallahi. Kabajuma namni si kennuufu callisisaa fi amma bakka. Yalla Birri birri isaa naa waan kennu. biraatiif as keessa kenni. Naa kabalan Birri isaa taa'ee dubbatu. illee galchineef himureeti. Tanaan nu guureef illee galchineef kenni tanallee taatu kenniif. Kiyya Baabaan naa galchu. Waa kennaa tana yoo ga'u kiyya waan guddaa kenne tamma. Wallahi ani rameen hin beeka akkanadha malee nama barbaade. Amma baabaan wajjin irratti asfar naa Yoo godhu birri barbaade Dubaay. miti kiyya si dhuguma Yookiin jedhe maaruu dhugaa biratti dubbatu wayya bakka waa kennaa kanatti kanatti. kiisiiti akka waan bofni jiruun sodaata kiyya kenni amma kana mucaa kanaa kenni mucattii tanarraa. Kiyyaan jiraama 300 kennu isin 100 guutaa asirratti. Amma irratti asfar godhu. Amma Inni kababar brother. Hin agarree jedha bakka waa kennan dhuguma maarree. Namichattiin hin kennitu. Dirqama si agarsiisee kennuu qabaane. Lakki hin agarree iman kennine dhiisi. Amma zamana kana kennaa kaameraa jalaa dhoksee kennaan kennamatu hin jirre. Okay. Mee amma waa kenni ishiiti. Toofiki kana galchi. Okay. Yaasin Silaa galchi, yaasin silaa Oromoon ani illee. kennu atuu kennimee nurraa yaal'isiiska. Akkaawunti kiyya baanii jira wallaahi. meennu namni irraa kaffaluu barbaadu yoo Itoophiyaa jiraate. ragasheefka. Toofiki goddanyaa isaa isii. Atamman kennitu. Hiriyaasi. Mee toofika baaboo darbi. Galchi kan muteetara qabda. Hin qabu narraa fudhatteerta. Narraa fudhattee bara. Kaminni eenyuun hin galchina. Toofiki hin galchi. Naa kenni muditara saafi. Lakki amma wal shakkinee irraan kennu muteetara kiyyasitti.
TikTok iyo sirraa dorfatatte kennin. والله ايميلي يتكن انتو ايميلي سو تكن ليك هذا مالي Maaruuf gabaata malee nama biraatti hin kennin. مراد Eeggadhu waan kee Tawfiq baaba. kokari galche Gara kuno Tawfiq galche. riyaasaatti dhufe. والقال جا توفيق Galche kuno galche. اركان ديم Assalaamu alaikum. وعليكم السلام Nagaa jirtu. مالي رفتني راك بلو رفتني Uummata kanarraa gaafii qaba warra gastirra jiru kanarra. ورا غافي وسنتاني ورا قستي وسنتاني قال شو درا Ola. Nambaasini. Gaafii qabaa na deebisanii nambaasin. Haa gaafatu dhis. لا غافي تو كنن دين Haa بدي gaafatu كون kaa. دين Jaarsi maal godhe? Bartii isaa irraa gaafatu gaafadhu. Namni ol seene waa gaafata haa gaafatu mirga isaati. Abbo mucaan tokko anatu iyyuu kennedhaa jira qo'aa ol galchinee ilaalla. والقال جاي تو Toofiq dubbata. Dhiisi Toofiq Toofiq haa hin buusini. dubbatu qo'e. Ana jalaa bu'a. امبوينت Saafi ati qo'e nama hafuura Kunoo baafatu galchee. feetu ati. Mani ispaawar kajeelu kun. بري نما كنو برباد Bar maaruuf hin galchuu nama kanaan galchina. Tawfiq irraa dubbatallee irraa galchallee maa buuftan. Ani hin buufne rakke. Laa sa'aawwannoon saafi rakkoo Mani qaba. paawar dubbadhu. Salaamu alaikum. وعليكم Waalaikum السلام Waa jechi takka dubbadhee birrii ana sii galcha birrii rakkoon qabu sii galee an sii galcha sii galee ايه akkaawuntii kan kee bichaa naa kenni sii galcha birrii garuu ammoo akka ilma dhiiraatti ilma dhiira ta'i wanti lichi Amma qoftanni kaasa sun kunoo. yommuu barbaadu. اما كاسا كنو An birrii sii galcha sii galee wanti lichiin qoftanni sun yommuu barbaadu كاكادو sii galee كاكادو dhiira كاكادو ta'i كاكادو درا كاكادو سيغل جيني ani moo Saafii dhageeffadhu kaa. na dhagayi ila wamu fedha iyyanii yoo dhiirri bar cabee kaasii galee cabee kaa dhiira ta'ii dalagadhu qofforii dalagadhuuti wanni jedhu akkanatti sirraan bareedu sii galee an birrii sii kenna rakkoon qabu Saafiin buusini qo'e haa dubbatu. sii galee Amma akkaawuntii galchi qaamolee soba amma galchi taate. an dhiirummaa kan keessatti hime dhiira waan taate يو اما نقلشنا دم انزل ويقل Saafii ati ilmi dhiiraa yoo si dubbatu maaliif akka ilma dhiiraa maal sitti hin maal dhageessu? gubattaati an dhiirummaa No akkasii Amma miti galchi akkatti nama dubbatamu. Obboleessa Baaba, akkatti baaba. dubbatamu Amma dhagaye. galchi. Fakkeessaa dhiisaati akkatti hin dubbatamu birrii galchiiti achi booda waa haasa'uu dandeetta. Zimbilee afaan بدي كل qullaa شيء afaan قفيتنا banii. ندم Saafii. بدي كل شيء قفيتنا ندم Dhiisi kijiboofa baaba ati nama akkanaa kana maaliif deeggarta amma akkinni haasa'e kun sirriidha. Mee haa dubbatu birriin galcha No eemi no no akkaawuntii naa fakkeessina kennaa la la la. Si jammar gizee namni laal gizee namni akka nama waraanu dhaabattee ilaaluun baratinati. Tikikkila ayidillam birrii odoo galchee fi haasa'e no problem. Maal jechuun odoo birrii galcheen akkana waan afaan akkaawuntii banuu. ergaa fi kama haa galchee haasa'u. No no sirrii Duran miti. noorataa ture, baabaan Akkana duratti. haasa'amu si Saafii jammar. muditera naa kennu muditera. Araarsaa Nama argeera anas si galcha naa kennu wallahi. سي كنا ركون عمدا درا تنقاقر nama nama araarsu akkana haasa'amu. Hundi keessanuu. حبيبي وان برانتو بدي توبك بري قال جدا Saafii. 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 ويه Doktor Toofiq amma wanna godha gabaabsaa. Dhugatti dubbatuudhaaf mucayyoo tullee obboleetii ta'enna yoo dhugatti waan irraa haqa irraa qabaattellee maaruuf raami Nuraddiin isinillee taati dhugaa isaanii jala laalaafi maaliif dubartii Na dhaggeeffadhu dubbataa بدو قال على نيت تنين امانو دي بوليسو Doktor Toofiq daqiiqa takka bas qaada qal'annaa miti dhaggeeffachuu hin dandeettu. mee obsi kaayina haasaa jira Doktor Reewaseetan mucayyoon tun obboleettii ta'enna hin taphataa jirra hanga ammaatittu yoo saafiin haqa isaa irraa qabaate seeraan dubbadhaatii dubbii isii keessaan fixaafi asirratti akka qaldii ta'e nama hedduutu dhufee nu ilaalaa jirallee waan ta'eef saafis ta'e isheenis maqaan isaanii deemuu qabu walumaa galatti. Saafii lafatti yoo si ilaalle. Maaruuf لفت لاوتين تدمني لفت تبلبلتي دغاتي يسين امانو ديني Amma nama ofitti dabalakaa amma nama ofitti dabalakaa. لكن انا يوبري نانكل لرمبو ادا ست كنمي معروف سجاله Nakki inni te galatoomi. Waan Tawfiq joo dhagaa kaamaa Tawfiq ho'i wal seenee mee Mee Tawfiq maal jetta? Ani wanni jedhu isin hundi keessan fakkeessuun hin barbaachisu mana keessa teettanii foloon isinii daddabalamaa haasoin illee isiniif bareeda mucattiin tun haadha qabdi abbaa obboleettii qabdi wanni irraa haasa'amaa jiru
mucattii viidiyoon isii bahee viidiyoon isii na harka jira nama wajjin sagaagalte maal jedhee hasaa jira namichi Lakki birrii kiyya barbaadaa jedhan. na dhaggeeffadhu. Waa tokko dubbanne gammaad birrii koo na agaruu jedhe. Hin jirtu. Qoy, birrii akkaawuntii kee amma galchi akkaawuntii Itoophiyaa amma ergi na dhagaye. Kana booda Amma jechuudha. galchi amma maaruufitti kenna. Amma maaruufitti naa kennuu dandeetta obboleessa amma gabbaate. Toofiq amma galchaa akkaawuntii ittiin odoo gadi hin buune galchaa. Itoophiyaa amma si galchine baakgiraawundii goonee si argisiifna ammuma erge akkaawuntii kee Itoophiyaa amma erge amma kinoo sa'aatii kana amma Amma galchaa gabaabaa jarri Gabaadhu galchaa. akkaawuntii gabaadhu. Fotoom jettii kaasi. Qoy qoy. Kunuun Dhagaye. kaasa. Eenyu jara kanaan dubbataa jirani warra gastirraa na dhagayati. Qoy jaalo. Haa ergu keessan. Amma akkasumarra gabaadha. Mee dura akkaawuntii qabadhaa Toofiqoo itti deebitan. Dubbadhaa ka Toofiq wal jira dubbatiin sagalee kan kii ol deebisi. Toofiq itti deebitanii dura akkaawuntii qabadhaa. Qoy haa dubbatu Maaruf yaati maal taate haa dubbatuun gachitti ijoolleen dhiis nama baay'ee wal bira. Dubbatee galcha maal isin birrii isii walli qeesseef seetanii qash qaabbattan fayyaa qabdan isin. Amma Billi laa keessaa fi- dhaabbatuu fi miti baratama nu gara faarta Toofiq nuti amma fooluuf as keessa taa'an jirru jedhe. Maaliif taa'aa Nama jirtu? dhagaisitti hima. Eeshi. Surree gara citteen suphanii jette Oromoon. Nama kana akkuma inni haguma inni hubatu itti haasaa irraa beeki. Siigalee namni as jiru kun haasaan itti hin laafne beeki. Garuu immoo inni haguma aqimii ofii nu hubata beeki. Haguma dandeettii ofii nu hubata. Nutillee haasaa jirra amma nuti keessatti atama fooloo funaannatuuf mana yoo jettu warra fooloo barbaachallee as keessa taa'innu walillee waraanuun gaarii miti. Haga dandeenyen keeyirima dalagatuuf wadda kaleessati as ta'enna akkasitti wal eeggadha namallee eeggadha jechuu barbaadetan siyaasofta. Eeshi Maaruf ani ilaale as keessatti nama tokkollee dubbiidhaan tuquu barbaadetii miti garuu isin mataa keessanirra laala eega kaleessatii namni kun sababa takka malee intala shamaraa takka maqaa balleessuudhaan isinii galee har'a fotoo isii baatee jira bor obboleettii teessan baasuu danda'a obboleettii tiyya baasuu danda'a nama jaldeessa akkana akka kijibeetiniin birriin Waan nyaasa. Kotu bu'i gad. Kotu bu'i. Bushti. na dhagaye. Enjin. Boksak. Abbooti wanti nutti mi'aatti akkaawuntii nutti miitii fotoom jettii bichaa kaasi saafi. Qoya bu'aa Waan dhaabatti jedhi kana nama na rabsini. Sirrii miti Toofiqoo akkanatti miti bada jara namni maal ta'a. akkaawuntii kee nutti mi akkaawuntii kee nutti Ati akkaawuntii Birrii meeqa birrii? Eena ila Maaruf Birrii dhibba sadii. Footoo kaasi. Maarufi Wayya Maaruf baaba. saafii osoo hudduu yoo waraanaa birrii galchanii fi kolfaa jedhe arrabsaatuma galchituu fi jedha galchi. Galchaasi. Arrabsaatuma na galchaa isin birrii kiyya barbaada. Waraanaatuma galchaasi jedha waan barbaadan dubbataa galchaa. Amma maal barbaadetti beeytaniin wallahi miira keessa seene miknyaatu nama sababa takka malee viidiyoo yoo barbaachisaa ta'e ko viidiyoon ilma namaa guutuun handaaraa ciisaa sitti baasuu Waan danda'a yoo viidiyootiin jiru taabii qabaa. Birrii kiyya barbaada. barbaachisa. Narra maaruuf amma daangaa dabree raka. Toofiq amma waan haasaan ati durarraa dhageettee bakka ga'ee amma bari ol qaayinee akira kifiyyatti aanne bar. Toofiq Koomishiniin Suudi Arabiyaallee galee. waan atamma jetteen kana si durallee namni jedheeni bar Toofiqoo. Akira waan goonu dhabnee furmaanni kenna kafaluu bichatti aane. Koomishiin illee yoo taate achumaas nu barsiisaa jirtanii bar. Koo guddaa. Rakkate wallee. Birrii si galaarta libbiitii anaa deebisisaa fi. Ergi akkaawuntii Ni keessa. jeenyis. Akkaawuntii soqaa Akkaawuntii kee kenni ture isaafi maal eeyita? Akkaawuntiin beeytu. Sibiran kenne maaliif hin beeyne maa akkaawuntii? Itti makannoo kophaa qabaabee. Maartin hin jenne. Eegale. Gurbaan asmaarti jira maal taata. Ani gawwaa ka akkaawuntii isin na gargaartan banee kaayu zig. Maal asiin dur kaayaan turre ta dhiyoo kadhattu. Cufeera kaase. Sun ka itti kadhanne cufateera. Sanii cufe abbo gurbaan dhuguma asmaarti Sanitti darbatee itti huccifatee bara waan namichi kun godhaa. Karoora akkanaa kana amma dhugama rabbi. Keessan ergite. Akkaawuntii kan akka cuftu eenyu si Amma godhu. dubartii hafe amata biraallee amma qaba. Annama waa dubbadhee nagane malee ani waa tokko dubbadhu.
Ijoollee shamaraa rabbii jedha saafii wajjin qaldillee waan dubbatina ijoollee shamaraa. Toofiq dubbadhooti. Qaldi mallee wajjin haasa'ina. Een wajjin. Saafii wajji ijoollee shamaraa jedhaani bar. Waan maal ta'eef? Nama arrabsu si Maal gootummaa. godhanii wajji haasa'an nama isaa wanni qaldilleen dhugaadha. Gaggara galchine abbaa feene raggaxuu dandeenya ji'a sadii yoo barbaachisaa ta'e isin guyyaa lamaami. Amaddiin lammaffaadhaan uummanni ajjiratte. Mee Amaddiin isa jaalladha. walitti nu erga jirta moo Toofiq ati qabadhu 1,000 Okay. 1,000 himes. Eeshi. 50 Shantama. 86 Kuma tokko shantama 86 35 Macarrashaan. 12 waa jirti, Minzaaree meeqaan jirti? gadda gaafa Ahmaddiin geemii qabu san. amma afaan Mucaa oromoo nagaa. biraatiifi Qoy yoo qoy. barbaadde galchi yoo barbaadde dhiisi. Mucaa nagaa mirqaanee galatooma Oromoo koo waan isinii ta'u hin qabu jedhu hirreega ittiin himtanii ofumaa mucaan gara komiitti jijjiire malee mirqaan akkamii qaba gizee geemiin dhumate san jecha hin qabu jedhee Oromootti iyyaaf. Garuu aantee mucattii adanna wallaahi laziim. Nama isa goote mucattii nama meeqa laalaa jira gurba. Isa agartanii mi namicha kana namicha Wallaahi nama si goote. Toofiq. Mangisti. Abdurrahmaani. Maqaan Abdurrahmaani. Abdurrahmaan ama Abdurrahmaan ite Saafii maa jettaree kun ka ittiin hattu. Eeshi amma sii gala wanni eeggadhu si ka galchi siin jiru dem jedhu. galchi. Wallaahi mucattii cimtuudha. Isii adannaqee yoo ati. Birriin kudha. Amma obboleessa dubbii biraa dhiiftaati. Dubbii biraa dhiiftaati. Birri meeqa ta'a sharafni meeqan sii gala. Sharafuma isin beektan hin galcha. Mina gabbaan jedhe sharafa keessan isintu beeka. Karaa baankiitiin galchiif 45. Kuma 10,000 fi birrii 400. Ma 45 karaa baankiin gala. Karaa baankiitiin galchaafi. Galchaa garuma galchitan. Eela kiyyaa akkasii sirraa muru laale karaa baankiitiin jira. Karaa baankiitiin situ galchamoo qara galchan. Kiyyaa akkasii jiraa osin jedhu badee ana laale. Tarmi sii galchuufillee sitti Wee mirkana. ijoolleen guddaa galchitee birrii agattii tanaatiif maal gootanii miti. Kanaayyuu Karaa baankiitiin yoomirraa kanaayyuu nu amma bakka tokko jirra walumaan taanee galchaa jirra beektaa? garuu Abboo mucaan ofumaa galchaa jiraadhis kiyya. Aga ammaa nama haasaa oolchite maarree. Anallee garuu kana ajaa'iba beektaa mucattiin jabdu walla gadaa baasu jette garuu kana uummanni namni 1,500 viidiyoon mucattii wanti takka akka hin jirre asumarraa hubachuu dandeessan. Uummata akka hin jiru osoo jiraate hin sodaattu. Polotikaa biriitti. kennu osoo namni kabaju. Maaltu waa'ee meeshaa dubartiitti jira. Birrii koo barbaada fuuraa koo. Okay, na guddisi.